الحمد لله رب الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا أمانتي إسلاما كنن بكادر رجلتنا نديك سنو نجين ربي لسين برحجرات وجتشارا الربك جرو قدنا جمّة godina Jimmaa ana Shabee Sombo kajedamtu ganda atro gafarii keessa kanaaf jechuudha ustaad bosona bellettaa keessa jirana fakkaata. bosona bellettaa jedhama naannoonni kun kanaaf naannonni kun naannoo ganda atro gafarii kajedhamudha. kanaaf jechuudha ustaaza keenya ustaazniif kitaaba kana munashidoota kajedhamu jechuudha. ustaazaanis ni beekama, sheekummaas ni qaba. kanaaf warra munashidaa kajedhamutu jechuudha barattoota diiniin gargaara jedhe kitaaba kana akka ragaatiif jechuudha takkaa'u barnoota kanaaf akka ijoolleen hamlee jajjabaatanii dafanii baratanuudhaaf jechuudha. hadda kunoo as keessatti nu argamuudhaan waqfii jechuudha. Hordoftoota keenya akkuma beekamu ijoollee akka qalleeyyii gargaarra jechuudhaan gadda viidiyoo takka waraabne akkuma TikTokaa fi YouTube irratti agartanii gariin keessan dubbiftan hedduu galatoomaa isiniin jenna. Gargaarsi keessan dhufee ustaaz takkaahuu barattoota san kan barsiisu ustaaz Awwal Abbaa Jabal ture kan bakka gadii sanatti barsiisu. Inni kun ammoo ollaa isaatti kan barsiisu masgiida xiqqaa takka keessatti isaaf illee hanga takka irraa qoonnee fiduudhaan hanga takkas waraabuudhaaf hanga irraa ol baafnee hanga takkas gaagara manaatti jira. Ustaaz Nasruu Khalifa maqaan koo Nasraddin Khalifa Muhammad Nur kajedhama. Okay. Akkas inshallah ta'ala ta'e hedduu galatoomaa isiniin jechuun barbaada gama kiyyaani viidiyoo laaluudhaan namni waan kana godhe barattoota markazaa irraa kan ta'an jechuudha. Waraana biratti baratanurraayi abbaa kiyya du'ee jira. Abbaa kiyyaaf ajriin sun akka deemu jechuun iyyataniiti kennanii Ummu Abraahim barattuu markazul mannaan kan taatedha. Ummu Abraahim jaamtee barattuu markazul mannaan isiidhaaf illee du'aa goota. Abbaa isiitiif illee rahmata akka rabbi godhu akkasitti du'aa gootee fi qur'aana kana nuraa qeebaltee barattoota keetiin immoo nu geessa jechuudha. inshallah kanaaf jechuudha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin amma baad kanaaf jechuudha du'aa'ii goota jedhee natti kennee munashidoota keenya ustaaza keenya kanaaf jechuudha nama kitaaba kana ergellee bismillahi abbaa kootii fi jettee abbaallee rabbii rahmata isaaf haa godhu isiillee nama umurii gaarii addunyaa irratti jiraatee bismillahi abbaa isiitiif sadaqaa kana babal'isullee rabbi siyaa taasisu. kanaaf jechuudha isa kanallee rabbiin carraa isaa nu tolchee umurii gaarii rabbi kennee fi hiree bal'oo ta'e rabbi isaaf haa kennu. kanumaaf nu kabajee biyya kana keessa dhufee nu laaluuf isaatiif jazaa isaa rabbiin addunyaa fi aakiraatti waan gaariidhaan nuuf haa kaffalu jecha. kanaafuu ani haasawa sin beeku waan ta'eef nummaan akka inni haasawuun barbaada. Ayyee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma beekamu gaadheen gadda viidiyoo waraabne gallakkisuurraan kan ka'e barattoota kitaaba qaa'idatun nuuraaniyyaa barachuu barbaadanii kitaabni qaa'idatun nuuraaniyyaan akka naannawa kanaatti qarshii 50 seene jechuurraan kan ka'e harka qalleeyyii maatiin isaanii kan ta'an barattoota hunda osoo hin taane ijoollee xixiqqoo nama hanga takka isaan saniif waa goona jennee viidiyoo takka waraabne turre. warri viidiyoo san laaltanii qoodarraa fudhattan hedduu galatoomaadha. Rabbiin rakkoo keessan laalee kan waraabamee mul'annee fi kan isin himachuu hin dandeenye hunda ilaalee rabbii isinirraa furu jedha. Keessaafuu Ummu Abraahim barattuu markazul mannaan kan taate hedduu galatoomi. Rabbi si wajjii haa jiraatu, umurii keella rabbi si haa dheeressu, abbaa keetillee rabbi rahmata haa godhuu fi jiruu bareedduudha rabbi si haa jiraachisu. bakka jiraachuu feetee fi akka ta'uu feetee hunda rabbi si haa godhu siin jenna. Inshaallahu ta'ala viidiyoo ustaaz takkaahuu Sheek Awwal Abbaa Jabaliin immoo hanga walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاكابو ما شاء الله kabajamtoota fi hordoftoota jaallatamtoota fi kanneen qaama qalbiin keessan bakka rabbiin jaallate jirtu bakki isin jirtanutti nageenya rabbiidhaa isin bira haa jiraatu jechaadha.
arraga irra deebi'uudhaan viidiyoo lammaffaadhaan isinii dhufnee jirra. Arraa Ustaaz Awwalii fi Ustaaz Nasruu Kalifaa. Ustaaz Awwal abbaa jabal jettan engadaa. Ustaaz Nasruu Kalifaa isaanii waliin argamna. Viidiyoo dhengaddaa waraabne egaa ijoollee qaayidaa bitachuu hin dandeenyeef jenne warri ilaaltanii kitaaba kana nu bitan hedduu galatoomaa isiniin jenna. Ustaaz Awwal kitaaba narraa qeebalanii jiranii ni dubbatu. Ustaazi Nasruunis kitaaba isaa kanuma isaan kanaati isaan kunni isaanis kophaatti qeebalanii mana kaatanii dhufan akkasumaami. Maashaallah. Mana kaatanii dhufan isaanis qeebalaniiti. Inshaallah taalaati namni waan kana godhe barattuu markazul mannaan kan taate Ummu Ibraahim kan jedhamtu abbaa kiyyaaf rabbiin ajrii akka deemsisu jechuudhaan sadaqaa kana akka godhattu taasiftee jirti. Mee isiidhaaf inshaallaati qeebaltiirra qeebaltanii fi du'aa higootaniif isinirraa barbaada. Maashaallah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin jazaasi rabbi si afakaffalu har'a duniyaatti bora akiraatti rabbi si afakaffalu abbaasiitiif isillee rahmata guddaa rabbiin isaaniif godhu rabbiin qabrii isaaniillee maddal basaraa godhu isiillee nama biyya duniyaa irratti abbaa ofii yaadatee bor ilmoon isiillee isii yaadatullee rabbi si hataa'isu rabbiin jazaasi waan hunda si yaadde hunda keessa rabbiin takkatu khayrii guddaadhaan rabbi si dhaafa deebisu isinis illee warra yedduu kana deemtanii akka ilmiin kun babal'atuudhaaf gargaarsa kana yedduu galtanii nu gargaartanii jazaa keessa rabbi isiniif kaffalu isiillee rabbiin si milkeessu rabbi muraadaan si hagawu waan khayrii qabu hunda be waan biyya duniyaa kana keessa jiru rabbiin walitti si qabe rabbi si dhaafa kennu umrii isiillee rabba dheeressu akkuma kanallee quraanaa soddomallee guutuu kan alal khayrii taate akkuma addunyaatti illee kan kennitu rabbi si dhaafa taa'isu rabbi si awwaqqu diiniif duniyaaraan rabbi si milkeessu yoollee abbaa manaa hin qabne abbaa manaa khayrii qabu kan boosii kaddamu rabbi si qabu yoo immoo qabaattee nama barakaa rabbi jara haa godhu jiruuf jireenya si rabbi si hoolaa qabu umurii si keessa barakaa kaa'u aafiyaa si rabbi eegu alal khayrii addunyaa kanaallee dabalataan rabbi si taa'isu kan masjida jaartu kan madrasaa jaartu rabbi si taa'isu kana qofaa miti akka guutuu addunyaatti kan makfaafiyaa qura'aanaa kan taate kan nama dhabe hunda akka qaraamu kan gootu adda duree rabbi si godhu adda duree diinii rabbi si godhu isinillee warra taabee akkasitti deemee jedhe taabii keessa rabbi jannataan isiniif kaffalu jazaa kana ammoo nama barsiisee waliin milkaa'u rabbi nu haa taa'isu bakka jirrutti nama diinii nassaru numa kana rabbi nu haa taa'isu nama khayrii rabbi nu haa godhu ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل سلام على سيدنا محمد. أستاذ أول دعاء نقول جل ما شاء الله جناني kitaabni akkuma jedhamu kun bitamee dhufee jira ijoolleen yeroo dhufe takka takka maqaa galmeessii waan jiruuf ni kennaniifi walqixa takka immoo gaarraa qonnee ustaaza kanaafis kennine eegaas dhufne isaanis akka barsiisaa jiru nu agarree isaaniifis walqixa takka kennine jira isaanillee viidiyoo tokko waraabanii turanii mee maaliif du'aa irraa buusani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf jechuudha lafaatii ustaaza takka munashidoota keenya rabbiin jazaasaa jannatal firdoosi rabbi nuuf haa kaffalu duraan dursuudhaan isatu diin kanaaf laffee deddeemee waan kana dhimma kana godhee achitti illee nu dabarsee kanaaf jechuudha nama kitaaba kana biteellee ol erge kanaaf akkasumatti jannatal firdoosi rabbi nuuf haa kennu abbaa isiin himattu immoo bismillaahi rabbiin ni danda'a araarama rabbi haa godhuufi kanaaf jechuudha jara hundayyuu milkii ganda lamaanii rabbi haa kennuufi akkasumatti ustaaza keenya kanallee rabbi nuuf haa milkeessu nutillee warra barataa barsiisaa jiru kana bismillaahi galmaan rabbi nu haa ga'uun jedha. Karoorri kun baay'ee diinii laffaa'uudha waan ta'eef nama galmaan gaatu rabbiin hundaayyuu haa taa'isu nama immoo bismillaahi kitaaba kana bitee ergee ka bismillaahi bor ragaa ba'uuf rabbi haa taa'isu ibiddarraa rabbiin ajaa baasu abbaafillee rabbiin haa araaramuun jedha akkasumatti